Haati manaa Qaayin eenyu turte? Haati manaa Qaayin obboleettii isaa turte? Macaafni qulqulluun haati manaa Qaayin eenyuun akka turte adda baasee hin himu. Deebii ta'uu kan danda'u haati manaa Qaayin obboleettii isaa yookaan mucaa obboleettii isaa yookaan mucaa obboleessa isaa ta'uu dandeessi. Qaayil Abeelii yeroo ajjeese umuriin isaa meeqa akka ture macaafni qulqulluun hin dubbatu. Seera uumaa boqonnaa 4:8 lamaan isaaniiyyuu qonnaan bultoota waan ta'aniif tarii lamaan isaanii mana mataa isaanii kan qaban dargaggeessota gahaa ta'uu danda'u. Yeroo Abeel ajjeefame Addaamiif Hewaan Qaayiniif Abeeliin malee ijoollota hedduu akka hin godhanne shakkii hin qabu. Booddees ijoollota hedduu qabu turan. Seera uumaa boqonnaa 5:4 Qaayin Abeeliin erga ajjeesee booda waa'ee jireenya isaa sodaachuun isaas seera uumaa boqonnaa 4:14 duraan dursee ijoollee hedduu fi tariis akaakayyuu ilmaan Addaamiif Hewaan yeroo sanatti akka jiraachaa turan agarsiisa. Haati manaa Qaayil mucaa durbaa Addaamii fi Hewaan yookaan intala mucaa isaanii turte. Seera uumaa boqonnaa 4:17 Addaamiif Hewaan uumama isaan jalqabaa waan ta'aniif ilmaan isaanii walii isaanii wal fuuchuutti kana fi filannoon gara biraa hin qaban. Waaqayyo yeroon booda biyya lafaa irratti namoonni hedduun hanga jiraachuu jalqabanitti gaa'ela firoota gidduutti taasifamuu hin dhowwine ture. Seera Lewwotaa boqonnaa 18:6-8 Sababni har'a walquunnamtiin saala namoota firooma dhiiga qaban gidduutti taasifamu obboleessaaf obboleettii ijoollee yoo walirraa godhatan ijoollee sana irratti wanti adda ta'e mul'achuudhaan rakkina guddaa fida. Namoonni maatii adda addaa irraa ta'an yeroo ijoollee qabaatan maatiin lachanuu amala duubatti deebi'aa ta'e kan qabaatan baay'ee hin mudatu. Hidda sanyii dhalootaa wajjin wal qabatan baay'achuu isaanii irraa kan ka'e dhaloota gara dhalootaattis walitti darbuu isaanii wajjin amalli dhiigaa sanyii namaa garaagarummaan isaa baroota hundumaa keessatti haala guddaadhaan faalameera. Addaamiif Hewaan rakkina hir'ina gosa dhiigaa hin qaban. Innis jaraaf dhaloota warra jalqabaa muraasa isaanii akka fayyummaa gaarii nuyi kan har'a qabnu irraa adda ta'e akka qabaatan jara gargaareera. Ilmaan Addaamiif Hewaan maal ta'us rakkina karaa gosa dhiigaa dhufuu hamma ta'e qabu turan. Sababa kanaaf walii isaanii wal fuuchuun jaraaf sodaachisaa hin turre.